Ashama jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaala calanqoo ICT YouTube arraan tan mata dureen qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru mata duree ajaa'ibaati mata duree gabaabaadha bareedaadha garuu waan hedduu nama fayyidaate jechuudha harka dhibbarraa dhibbatti waan si fayyidaate jechuudha. Mata duree kana waan irra dhaabbadhee isiniif qopheeffadhee dhufeef namoonni hedduun jechuudha namoonni hedduun waa'ee imoo kanarratti namoonni hedduun waa'ee imoo kanarratti yaada garaagaraa haasan. Akkasumatti yaadni isaaniitis haa akkamii yeroonii fi barnoota quraanaa warreen garee keessa fa'aa jiran garee keessa osoo jiruun namni bilbilaadhaan nu rakkisaa fa'aa tokko kanaas furmaata qabannee dhufne jechuudha. Kan biraa immoo namni viidiyoodhaan nu dawwaleetti gizee nuti viidiyoo yeroo nuti viidiyoodhaan isaanii wajjin dubbannu suuraa teenya kaasanii kanaas furmaata. Kan lammaffaa immoo suuraa teenya imoo irraa iskiriinshot godhaniiti kara biraa oofanii kanaas furmaata jechuudha. Akkasumatti osoonii fi wajjin haasawuu nu waraabanii kana hundaa furmaata qabadheetiin dhufe jechuudha. Kana immoo furmaanni isaa eessa jira imoo seenne jalqaba jechuudha. Seetingii imoodhaan piroofaayila tuuta piroofaayila guutuu hidhee akkana si as baasa. Yeroo kana si as baase ati eessa dheeta security and privacy hajoo kana tuuta jechuudha. Security and privacy yeroo tuuta akkana si as baasa fuula kanatti fuula kana yeroo si as baase bakka tanaan bakka magariisa ta'ee gubbaa jirtan jechuudha. View bakka immoo check auto personalized security and privacy recommendation hajoo kana seentaa jechuudha. Jalqaba irratti inni jiru kun jechuudha. Inni jalqaba irra jiru kun maali block screenshot for call jedha. Kuni yeroo namni si dawwale viidiyoodhaan haa ta'u akka suuraa sin kaafne godhuu yoo barbaadde isa magariisa kana laal isa xarafarra jiru kana inabil hajoo kana inabilii gootaa jechuudha. Amma oofii fi ooniidhaa jira asirra kana inabil gootaa. As bakka gurraachomtee jirtu kana jechuudha. Gama jalaa kana achi deebitee magariisa goota. Namni kana oon godhannaan jechuudha. Namni viidiyoodhaan si dawwalee suuraas kaasuu hin danda'u. Harka dhibbarraa dhibbatti si fayyada itti amani. Inni itti aanu laal protecting jedha dhoorkamee jiraan. Inni itti aanu admii by phone number jedha. Namni lakkoofsa kee kallattiidhaan save godhatee iimootee harkachuu jechuudha. Kanallee yoo akka namni sin harkanne barbaadde kana akkanatti irraa deebifte booda namni akkana goonaan namni lakkoofsa keetiin sin harkatu jechuudha. Anamma akka namni lakkoofsaan na argatu waan hin barbaaduuf asirratti oliin deebisan magariisaan godha jechuudha. Daayirektiin harkata jechuudha. Raayitiin xiqqoon bakka tana jirti admii daayirektii liqa jiru. Daayirektii kan lakkoofsa kee save godhateeti si harkachuu danda'a jechuudha namni kun. Inni itti aanu lock profile profaayila kee qollofu lock godhu jechuudha. Inni kan tokkoffaa lama sadaffaarra kan jiru jechuudha. Inni sadaffaarra jiru kun profaayila suuraa profaayila imoo teetira jiru qollofu jechuudha. Yoo isa kana enable goote suuraan ta'e qollofamtee jirti jechuudha. Enable haa goonu kanatti akkana gootaa jechuudha. Inni itti aanu block screenshot for profile profaayila kee namni guddisee akka screenshotiin godhe akka suuraa screen hin kaafne jechuudha. Suuraa ta'e imoo gattuqee guddisee akka namni suuraa hin kaafne godhu jechuudha. Enable goona dhoorkamee jira kana goonaan jechuudha. Kanaas amma enable yoo goone kanatti lakkoofsa keetiin namni sin harkatu jechuudha. Inni itti aanu kana akkatti irraa duuba deebina. Inni itti aanu isa kana passlock hajuu. Passlock kana jechuudha. Yeroo seentu passcode lock imoo ta'e qollofu jechuudha. Imoo ta'e cufuu isa kana lakkoofsa sibiilaa lakkoofsa kana hogguu itti neeyite enable goota jala kanatti imoo ta'e namni si booda bilbila kee fuudhee jechuudha. Namni si booda imoo ta'e seenuu akka hin dandeenye koodii mataa keetiitti godhachuu jechuudha. Inni itti aanu log in protection ka jiru imoo ta'e jechuudha. Bilbila biraa keessatti akka hin seenne lakkoofsa kee namni suma bira taa'ee bilbila isaa keessatti naqatee imoo ta'eetiin banachuu bilbila keetiin imoo isaa banachuu yoo barbaade ni dhoorkaa jechuudha. Kanaas akkasitti login protectionii oonii godhataa jechuudha.
oonii ta'emma akkanatti two step verification sii dabalame jechuudha. Additional layering jechuudha. Sii dabalame asirratti. Okay. Imootee akkaawuntii imooteetii jechuudha. Namni bilbila biraa irratti naqatee imooteetiin banachuu hin danda'u. Login protection kana oonii goonaan jechuudha. Akkasumatti manage device kayyoo isa kana jechuudha. Isa dhumarra jiru kana manage device yaa bilbila kee imootee akka bilbila biraa keessatti hin daleeni godhu. Device sana qofatti jechuudha. Bilbila kana qofatti akka fayyadu lakkoofsa kee godhu jechuudha. Akkana goona isa kana irraa multi device akkanatti immoo bilbila biraa keessattis ni dalagaa jechuudha. Akka raayit yoo goote ishee gurraachomte jechuudha yookaan magariisa goote lakkoofsi kee imoo biraa keessatti ni dalaga namni ittiin banachuu hin danda'e. Yoo kana akkanaas deebiste hoo akkas deebinaan multi device cufamee jira. Namni bilbila biraa lakkoofsa kee fuudhee imoo biraatiin banachuu hin danda'u. Kanaafuu arraan tana gaa mata dureen qabadhee dhiyaadhe mata duree gabaabaa kana isin fayyadiyyeetiin abdadhaa like share commentii godhaadhaa subscribein dhimma ijooti subscribe gootu malee biran dabrin mata duree biraa qabadhee haggaa walitti deebinutti nagayaan jiraadhaanaan.